namantaatu sichi deebite jedhaniitu naaf raajameera du'a himan didduun du'an didduu jedha Oromoon. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee namoonni tokko tokko jecha namatti himu yookiin gorsa namoonni tokko tokko namaaf laatan akka waan miidhaatitti yookiin akka waan gocha boodatti hafaatitti ilaalu. Kun immoo dogongora keenya akka ta'ee fi akkasumas immoo miidhaa garagaraatiif akka nu saaxilu ta'uu beekuu qabna jechaadha. Nageenya narra Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtan hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo fayyaa keessan jirtanii. Egaa ani channel Ebbisaan Entertainmentiif warroonni haarawaa taatan like, share, subscribe gochuudhaan ergaa garagaraa, gorsa garagaraa, barnoota garagaraa, video garagaraa akkasiin qaqqabeen wal biraan qaqqabsiisati. Ergaan guyyaa har'aa kun keessattuu shamarran biyya Arabaa jirtan kan gara biyyaa galuudhaaf karoora qabdanii fi akkasumas immoo kan galuu qophooftanii tikeetti murattanii taa'aa jirtan akkasumas immoo kan gara fuulduraatti nan galaa maaltu gara biyya koo galuudhaaf na barbaachisa warroonni jettan gaafii isinii ta'a jedhu qabadhee yookiin deebii keessan qabadhee dhufee jira. Kana dura gaafan biyya galeessan wantoota na mudate viidiyoo keessatti waa tokko ibsuuf yaadee jira. Namoonni tokko gorsuma sanuu kan sin qaqqabin jiraachuu danda'a. Egaa akkuma beekamu gaafan asii booleedhaa gadi bu'ee kara bishooftuu gadi deemu galuudha jechuu garmaati. Gaafan gara bishooftuu deemu boolee xiyyaara keessaa gizee bahuudha jedhu barri irratti maal akka na mudate beektu. Asi buta sunillee taaksii kana seeni jedhu asi harkisu jechuudha akka yamanii nasitti biyya ormaa kana keessatti yamanoonni suuqii asii kootu bitadhu min jedhanii asii si jarjarsassan akkasitti nama jarjarsu biyyatti. Deebi'ee booleen xiyyi akka durii sanii miti barriin jijjiirrameera karaan ittiin bahanii fi karaan ittiin galan garagara. Duraan dirreen xiyyaara haaroftii fi duratti kanuma durii bichaatu ture amma dirreen xiyyaara lamatu jira. Dirree xiyyaara haaraa fi kan moofate jira. Egaa akkuma beekamu ani dhaamsi shamarran keenya qabu kaza booleedhaa baheen maatii wajjiinan jira. Biraazariin koo tokkoo fi faazariin hojii jiran jechaadha. Baanee booleedhaa akkasuma ijoollee baay'ees ijoollee naannootis ijoollee firaanii namoonni dhufan ni jiru. Baanee gadi garagarree gara bishooftuu yoo makiinaa seennu maal jedhee namtichi wayiin wajji makiinaa seeneera laa edaa inni hattuudha. Nuti immoo tiwis nun jenne. Micayyoon takkas makiinaa keessa jirti. Mboosi. Ani immoo garaana nyaattee itti dhiyaadhee maal taate obboleetti koo jedhee akkanatti bare odoon hin beekne madaamiin koo tikeetti kuttee harka koona keettee booletti na darbite jette. Nama yaammanne jettee shaanxaa guddaa qabadheen deemee tette birri 100 of harkaa qabaa moo birri 200 of harkaa qabanaan jette garuu yaadadhu dogongora. Jennaan amma dallaala na ergetti dawwaladhee akkanatti dhufaa jira bilbilli maatii kiyyaa munaa hojjechuu didee jette boolee biyyaa ga'ee bakka. Dallaala na fide sanitti dawwalee jennaan rakkoon hin jiru aniif ammaaf achi hin jiru ani taaksiin si erga warra taaksii naman ani beeku naman ani amanu si erga kanaafu bahii yaabbadhu taaksii lakkoofsa kanarratti dawwal jedhee lakkoofsa naa kenne jette. Tole jedheeni jette irraa fudhee irratti dawwale. Gaafan irratti dawwalu asirra bareeda naan jedhan jette. Bahi naan jedhanii nan bahi jette. Kaza yeroo gadi bahu akka tasaa ta'e bil obboleessa kiyya Finfinnee jiru wayii lakkoofsa isaa qomaan qaba ture garuu nama itti naa dawwalu dhabee jette. Achi gahee turtii daqiiqa meeqa akkas karaa deemaa dhuma jiru namichi dallaalichaa kunis dhufe jette amma dhufee makiina kana seenee meeshaan kiyya fe'amee anis fe'amee meeshaan qabu hundaa fe'adhee koree jette amma maal xiqqoo achi deemee makiinaan dhaabbate tiraafikiin nu qaba namichi dallaala kun haa bu'u yookiin ati bu'ii deebinee si fuuna malee tiraafikiin namni akka tol cannaqee deemuun hin danda'amu naan jedhanii taaksii keessaa na buusan jette isa buusan jette jaarraa walii galanii innis wajjumaan haasa jette. Isa na biraa buusanii gaafa jedhu deemsa gara bakka karaa asfaaltii bishooftuu kana gaafa gadi garagarru akkan achi deemne xiqqoo jenne dhaabee
makiina dhaaban jetti karaa irraa akkana gorani. Kaza sana booddee waan ta'eef hin ta'in hin beeku jetti mucayyoon kun. Achumatti dhaabate jetti bakka makiinaan keenya. Makiina dhaabbachuu san bicha beeka saniin ala hin beeku lafattan of argee jetti bakkeetti nagatame. Birrii qabdullee bilbila ishii irraa fudhatanii paaspoortii ishii fudhatame. Boorsan ishii guddaan uffataan baattattee gadi buutellee harkaa fuudhame. Mucayyoon kun amma achi booddee nama biraatitu kaasee makiina nu jirru kana keessa seente. Bu'aa deemti isatu namatu qarqaaruudha fuudhe. Namtichi kun amma hattuun kun jechuudha dajjada warra makiinaa kanaan walii galee maal nu godhe beektanii gara Bishooftoo gadi gara garuu Qaallittitti maal jedhe waraajii jiraa jedhe. Akka nu asii galaa jiru naqa. Inni hattuudha nuti immoo nama bu'uu hedu seenee eessa deemtanii nuun jedhe beektu dura. Eessa deemtan nuun jennaan Bishooftuu deemaa jirraa jennee nu garuu Adaamatti deemaa jirra beekaa ka. Garuu Qaallitti Qaallitti irra gara Mojoo fi Adaama yeroo yaabbatan namtichi kun edaa inni achitti Bishooftutti buuna se'eet nu hordofaa jira. Hattuudha edaa hannumaaf numa argeen hojii yaabbate. Ijoolleen eessuma kiyyaa akkasumas abbaan koo obboleessi koo hin jiranii just nu faana yaabbatee deemsa daqiiqaa muraasa akkana deemne waraa jaallee jedhe beekta dursee jechuudha. Edaa inni hin bu'an jedheetti nu hatuu barbaadeetti. Kazaa warri makiina dhaabaniif. Gaafa dhaabaniif meeshaa keessa sinii buusu nuun jedhe. Lakki nuun buusini nu asitti hin buunu jedheenan. Faazariin kiyyallee maal taanatti itti nu buustaa jedheen. Bakka amma makiina jennaan hin bakka amma deebi'e makiinatti bakka hin buutu jedhanii ni gaafatanii jennaan inni bu'u bakka dura asittam bu'an ture jarridhaan wajjin bu'u barbaadu Adaamadha jedhanii jedhe. Edaan inni hordofee deema nu zarafuuf jechuudha. Kazaa deemne akkan achi yoo gara Adaamatti garagarru maal jedhama Adaamaan boolee Mannahara Adaamatti buudha gisee nu jennu. Qaas jedhii bu'atti diyaaspooraa waan taateef hin miidhamtaa suuta meeshaa kee anasii buusanaan jedhe maaliif naa buustan jedheen. Mucayyoo sunillee ijoollee gara Arsiiti Adaamatti buuti. Bakka achiin maatiin Adaamatti akka argamuuf lakkoofsa maatii ka qomaan beektu dawwalte baay'ee rifattee bu'aa jirti jechaadha. Kazaa tokkoffaa maa booleedhaa baate haga maatiin kee argamutti boolema Finfinnee keessa maa hin taa'in jedhee hangaafannaa namicha dallaalichaa na sobee akkasnaan jedhee jette. Ergaas bilbila isaa sanuu fuudhanii itti dawwalanii bilbila isaan hojjetu walii galeen ishii zarafe. Achiin namichi kun amma boolee Adaamatti gisee nu meeshaa buusnu meeshaa keenya qaqqabuu jammare harkaa. Edaa inni wayi nu tuqee meeshaa kana nu zuurrachee waan nu qabnu hunda guurrachuu karoorfateera. Ijoolleen eessuma kiyyaa fi biraazariin koo nama biraa fakkaatanii ana akka abbaan kee bichaan na hojii jiru fakkaatanii tuma nama ormaa fakkaatanii si qarqaaru minaaminaan jedha lakki jedheen anis. Muudii itti qabanne kaanullee. Kazaa namichi akkana jedhee daakuu wayinatti afuufe. Ani eegas of hin beeku. Tasmaa. Kazaa meeshaa fudhachuu boorsaa kiyyatti rarra'u moobaayilii koo fudhachuu waa hunda yaade. Kazaa biraazariin koo asuma hodhu jedheen kaaxaffii. Yeni nama biraa fakkaatanii waan jiraniif xiffii ittiin kenne. Ani bar warqii koo waa hunda itti kennuuttiin jira biraazariin akkana himetti. Xiffii itti kenne poolisiin dhufte namichi dhiitichoodhaan gara hidhaan. Dhiseessifame meeshaan koo naa bu'ee ani singallee nagaan galle jechaadha. Shamarran keenya waan isinii dhaamu kanarraa akka ergaa guddaa barataniif waan na mudate isinitti hima. Gaafa asii galuu karoorfattan yookiin gara biyyaa yaaddan mudannoo kana dura na mudate akka deebi'ee nama biraa mudatu hin barbaadu. Tokkoffaa nama fidaa nama keessan haga dhufee boolee keessa maatii kee keessa nama amantu makiina kontiraata qabattanii isa seentanitti taaksii argite hiseenini koottu ba'i agachiitu wajjiin deemna jedhanii si cabarbaranii fuudhanii bakka hin taane si gatuu danda'a. Waan ati qabdu sirraa guuratanii si wallaalchisanii bakka si gatuu danda'a. Bakka itti buute sanuu himachuu bakka hin dandeenye si gatuu danda'u jechaadha. Tubbooti si darbuu danda'a. Kanaafuu waan namni sin gorsu hojiirra oolchaa shamarran keenya cal'isanii biyya galuu bichaa miti.
miidhaa kanan jen xiinsamuu sammuuti sitti dhufa waggaa dheeraas turtee gaafa gara boolee galtee rakkoo akkasii si mudate dandamachuu hin dandeessu laal. Kaza abboleettii kee amma achi booda bakka abboleettii keenya kana achitti akkas ishii godhanii miti. Anas akkasuma na godhu edasila. Namichi kun meelaan dhimma bushooftutti buuna nu jennaan saba bushooftu san jedheen wajji kore. Nu bushooftu irraa Adaamadha jennaan buudha waraaj jedhee ka'ee dhaabatee deebi'ee yaabbate akka hannaa deemu. So shamarran keenya tokkoffaa nama faamilii kee fidachuu qabda. Nama lamaa sadi ta'anii dhufuu qabu faamiliin kee. Tokkoffaa immoo nama tokko bichaa akka nama kee ta'e beeksisuu qabda. Nama kaawwan nama zimbiloo karaa deemu fakkeessuu qabda. Yoo kan hin godhin hattuu baay'eetu jira. Si galaafatu jecha. So an kanaafuu gorsi shamarran keenya yoo itti manillee hojiirra oolchinu nama tuffannaa isa obdifaa waliin jenna. Sobaa miti dubbii. Bakki sobaatii fi bakki si fayyadullee jira. Wantoonni qoosaaf hojjennullee jiraachuu danda'a viidiyoon. Garuu wantoonni qubna gara wantoonni si fayyaduu danda'an jennee hojjennus immoo jira kino. Kanaafuu viidiyoo kana sheer walii godha. Shamarran galuuf karoorfattan of eeggannoo cimaa godha. Tokkoffaa nikki jettee taaksiin barri dhaabbate si wakkabanii bahi bahaa warri dhuftan bahaa usiniin jedhan haga maatiin kee dhufutti hin bahin achuma addaraashaa keessa taa'e gara wanni goriiti. Kara warri achi asseenu dhufee taa'u seeniti taa'e. Haga namni kee dhufutti barri gadi baasi baanan ol deebuu hin dandeechu beeki. Si shababbalanii si fudhatanii deemuu danda'an. Wayii si tuqanii si korsiisuu danda'an alatti. Gadi bahuu dhiisuu qabdan. Haga micayyoon amma nyaatamte tun sababa maaliitiif nyaatamte tokkoffaa dogoggora ishee oduu achi keessa bahuu baattee achuma dhaabattee haga dallaalichatti dawwalattu maatii ishee haga argattutti haga bilbilli isaanii hojjetutti bilbilli maatii kootii naan hojjenna jettee warra achi keessa jirutti itti himattee achuma dhutee jechee. Ishiidha isa wayya. Kun dogongora keenya. Kanaafuu shamarran keenya of eeggannoo ciccimaa godha. Shaanxaa keessan sinca barbaruu danda'an. Meeshaa keessan wantoota asii galuu fakkeenya wayii si tuqanii si cinaa taa'e ati xiyyeeffannoo meeshaa kee keessattuu ijoollee warqii baattanii mormatti warqii harkatti naqattanii deemtan of eeggannoo cimaa sin barbaachisa. Nama lamaa sadii nama afur qabaachuu qabda nama kee nama si hordofu. Gamaa gamana taa'e ati immoo bakka teessisanitti nama si xiyyeeffannaa si ilaaluu danda'u. Nama akkasii ta'uu qaban. Yoo kanan ta'in guyyaa adii hattuu si zaraftee si ajjeestellee hoo barbaadde yeroo ammaa kana kalees keessa baafatanii gurgurataa jiran. Of eeggannoon gochuu qabnu kana waliin tuffatina. Gorsi kun hunduma keenya fayyada. Shamarran keenya yeroo ammaa baay'ee miidhamaa jiran. Amma namoonni baay'een nama madaamiin osoo hin beekin tikeetti kutteefaa gara biyyaa galchite miidhaa akkasii kanatu irra ga'a. Maaliif nama ofii argachuu hin dandeechu bilbilli siin hojjechuu diduu danda'a. Lafa jala waamamnee hin dhufne achi geechee bahaawoo jedhan ati warruma bahoo gadi bahuu hin qabdu. Haga namni kee dhufee barrii bira ga'ee bakka akkanaa jirran gadi nutti ba'i uffata akkana uffannee jirran nuyi kana siin jedhanii sirratti dawwalanii itti haasa'aatti itti gadi ba'i sana booda bilbila abbaatti bilbilattee ol deebisii akkasitti ba'i. Kanan ta'u taanaan rakkoo ciccimaa sirra ga'a. Yeroo baay'ee wanti itti dubartoonni keenya miidhaman yeroo baay'ee shamarran keenya biyya namaatti gadi bu'anii rakkoo hin taane keessa gahan kana tokko. Tokko immoo dhiira waamtaniiti. Obboleettii keenya takka dhiira waamtee booletti ishii fuudhee du'aadhaaf abbaan waamin deemtee abbeergoo qabatee achitti bakka ishiin raftetti waa hunda uf wallaalchisee dhugaatiidhaan ishiin gachitti raftee of quban qabdu waa hunda sumunii takka odoo ishiin dhanambisee guurratee jalaa ba'e. Kazaa ganama irribaa gaafa kaatu hin jiru inni bira meeshaan ishiin jiru eessa dhayxire eessa ishii dhayxi. Haga warqii gawa moobaayilii guutuu irraa guurratee bade inni jala. Tokkoffaa dhiira onlaayiniin bartanillee waaminaa booletti. Amma abeen goobazii dhalaal haadha abbaa kootiin na simata naan jettee piraankii ishee piraankii godha jedhee dhaqee garuu mucayyoon cimtuu dhala. Akka ishii kana ta'uu qabda. Maaliif haadha abbaa koon na simata malee namni biraa na simatu jette. In barbaadon dhiira waamu jette booletti. Goobaziidha dubartiin akkana. Shamarran keenya hundi keessanuu ishiirra baradha. Kanuma siniin jedha viidiyoo bira itti aanu sinii hojjedha. Gaafa asii galtan meeshaan qabattanii galuu dandeessaa maalidha. Akkasumas immoo gosoota shaamboof shittoo kireemii faaziliinii kamtu darbaa hin darbu meeshaan darbuu danda'u hin dandeenye kamii kiiloo meeqan namaa darba ka jedhu viidiyoo itti aanu irratti sinii hojjedha. Viidiyoo kana sheer godhaatii wal qaqqabsiisa.